warri haaraa taatanii baga nagaan dhuftanii egaa har'a ittoo waaddii kana fakkaatu hojjannaa jechuudha. Egaa wanta na barbaachisu kunooti asitti dhiyeesseera. Wanta na barbaachisu fooni ittoo waaddiidha isiniin jedheera. Kanaaf jalqaba foon irraa jalqabnaa. Foon keenya hin waaddina jechuudha. Kanaaf ittoo xibsii jedhame yookiin ittoo waaddii jedhame garuu isa dursaa warri haaraa taatanii baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaanii maatii naataa akkasumas mallattoo notificationii tuqaatii viidiyoo haaraa seen gadhiisu akka dafee isinitti qaqqabu gochuu hin dandeessu. Kan na wajjin turtanis baay'ee galatoomaa. Like shares kan naa gootanii hundumti keessanii galatoomaa. Egaa akkasiniin jedhetti jalqaba foon irraa jalqabnaa. Foon amma na barbaachisu murmuree akkas qopheesseen qabaa. Egaa wanta hawaa jettan naquu isinitti agarsiisa. Hawaa jettan naquu korarimaa yookiin oogiyoo, rosemary yookiin baala safoon itti waaddanii gogsee daakameedha. Akkasumas qullubbii adii murmuramee qaba. Amma isa hawaaja kana itti naqeetanii sirriitti nan sukkuuma jechuudha foon kana. Amma rosemary itti naqee akkasumas qullubbii adii itti naqaa. Egaa wanta lamaanitti kanatti naqeetanii nan sukkuumaa yookiin walan makaa. Amma immoo oogiyootti naqaa. Egaa sirriitti nan sukkuumaa. Sirriitti sukkuumeetanii sa'aatii tokkodhaaf lafan kaa'aa akka hawaajni foon keessaa akka fooliinsaa akka sirriitti wal argatutti. Achi qadaadeetanii sa'aatii tokko booddee wal agarra jechuudha. Tole egaa sa'aatii tokko guuteera. Egaa ittoodhaaf wanta na barbaachisus qopheesseera. Kunuuti foonii kana fakkaata. Egaa ittoodhaaf kan na barbaachisu kunuuti as qopheessee dhiyeesseera. Akka argitanitti barbareen qaba. Kunuuti barbaree. Shunkurtaa kan immoo bisheessee kan hin kaayin qaba. Shunkurtaadha. Jijimbilaa fi qullubbii adii walitti kan daakame, walitti makame kan daakame san qaba. Zayitii nan fayyadama. Ashaboo, timaatimii fi qaaraa tokko. Akkasumas rosemariinii fi oogiyoo yookiin korarimaa. Akkasumas dhadhaa nan fayyadama. Amma gara jiru isaatti deemaa na hordofaa. Egaa ittoo waaddiidha isiniin jedheera. Jalqaba foon keenya hin waaddina jechuudha. Sirriitti waadamuu qaba. Kanaaf maxxashaa ibidda irratti akkas ho'isaan jira. Gaafa heeleen koo yookiin maxxashaan koo ho'u immoo foon itti naqeetanii foon koo nan waadda jechuudha. Foon isa sila hin qopheesse.
Tole egaa akka argitanitti foon bisheessaan jira. Egaa sirriitti bishaachuu qaba. Foonichi amma bishaatee bishaan isaa fiqatutti bisheessuu qabna. Tole egaa bishaachaa jira. Foon egaa bishaan isaa fixachiiseetanii nan dhaamsaanii. Ibidda isaa nan dhaamsa. Tole egaa foonichi bishaateera. Amma gara jiru ittoo tolchuutti deema. Shunkurtaa kana already bisheesseera. Viidiyoo hojjedheera akkam bisheessu. Foolii shunkurtaa hir'isuudhaaf jedhee chaanaalii koosa tokko irratti viidiyoo hojjedheen ture. Egaa yoo arguu barbaaddanii akkam bisheessee description box irratti isiniin ka'a liinkii isaa ilaalaa. Egaa akkasitti shunkurtiin qophaa'ee yoo mana qabaannee mana keessa yoo qabaannee firiijii keessa yoo qabaannee karaa salphaadhaanii ittoo keenya hojjetachuu hin dandeenya. Egaa ziplaakii keessa kaa'ee amma achi keessa firiijii keessa baasetanii kunootii akkas bisheessaan jira. Egaa shunkurtaa murmuruun narra hin jiru. Egaa xinnoo mashee ho'iseetanii barbaree itti naqaa jechuudha. Barbaree amma naga'utti naqaa. Egaa tibes yookiin ittoo waaddii yookiin ittoo tibsiinii badaa bishaan itti naqamu. Kanaafidha kan ittoo tibsii kan jedhame. Kanaafi badaa bishaan itti naqu. Akkasumatti zayitii masaatinii bisheessa jechuudha. Xinnoo ishee yoona jalaa gogee xinnoo ishee gara boodatti bishaan xabitti gochuun hin danda'amu malee akkasumatti hojjetama. Amma foon itti naqamutti badaa bishaan itti naqamu. Tole amma qullubbii adii fi jinjibila makamee manatti qopheessee makee daakee kan manatti qopheesseen qaba. Isatti naqee tole egaa akkasnaa bishaachaa jira. Egaa amma yoonaa bishaan itti naqnee zayitii masaatiin barbaree isaa bisheessaan jira. Akka barbareen isaa baay'ee akka nama hin gubnee fi kanaaf xinnoo ishee akka taqlallaa'u xinnoo ishee si akkas gootanii egaa barbaree isaa hin ajjeestu hin gubu jechuudha. Amma xinnoo ishee wanta na jalaa gogee fi bishaan xinnoo ishee xabitti godha.
Egaa xinnoo ishee bishaan xabitti godhatanii nan bisheessa. Tole gamma timaatimiittan naqaa sasila sin argitanii murmureettan naqaa. Timaatimii wajjin immoo habishaatu. Tole egaa timaatimii wajjin bishaachaa jira akka gaariitti. Egaa timaatimii erga itti naqee booddee bishaan waa tokko ittiin goonee bishaanuma timaatimiidhaan bisheessaan jira. Tole egaa amma awaaja roozmarii yookiin foon itti waaddanii gogee kan daakamee fi kororimaa yookiin oogiyoo ittan naqe. Tole egaa akka gaariitti na bishaachaa jira. Egaa akka silin jedhetti timaatimii ergan godhee booddee bishaanuma tokko itti naqne bishaanuma mataa isaatiin bisheessaan jira. Amma xinnoo ishee bishaan xabittiin godhaa. Tole gamma foon isa sila waaddine itti naqnaa jechuudha. Sirriitti waaddine amma bishaan isaa safetachiisne isatti naqaa. Xinnoo ishee foonii shunkurtaa yookiin qolleetii wajjinii xinnooti walitti nan sukkumaa yookiin walammakaanii foonichi foolii yookiin teestii isa qolleeticha akka fudhatu xinnoo ishee nan sukkumaanii. Kunooti akkasii bishaan isaa fixachaa jira amma itun baay'isini bishaan ittan dabalaa jechuudha. Egaa akkasiin isiniin jedhetti foon ittoo waaddiin yookiin ittoo xibsiin amma dhumaatti bishaan itti naqamu kanaafidha kan ittoo xibsii kan jedhame. Kanaaf amma fixuufin jedha kanaafidha kan bishaan itti naqaan jiru.
bishaani itti naqee amma naga'utti badaa bishaan itti naquu akkana jalaan qallannee fi tolee egaa kunooti akka argitanitti sirriitti chikchikeera. Egaa amma dhadhaattan dabalaa. Akka argitanitti egaa sirriitti bishaachaa jira, qaqqabaa jira. Tolee egaa akkas nu bishaatee jira. Ashaboos ittiin firfirsaa amma. Isa booddee egaa qaaraattan dabalaa yoo barbaaddan itti naqaa kun dirqama miti ani wantan jaalladhuufidha. Bakka isa booddee ibidda kunan dhaabsaa xarapheezaatti wal agarra jechuudha. Kunooti akka argitanitti ittoon keenya kana fakkaateera. Miidhagee egaa amma seetan immoo sinittan himaa akkam akka mi'aawu. Wow, baay'ee mi'aawudha. Jaallattee dheena naaf dadhaa. Yoo jaallattan immoo laayikii naa godhaa, sheerii naa godhaa, sabskiraayibii naa godhaa. Viidiyoo itti aanutti immoo amma ol agarrutti ulfaadhaa isiniin jedhaa. Bye.